Tole har'ammoomee abboonni biyyaa Finfinnee bulchaa turan eenyu fa'aa kan jedhu laala. Tokkoffaa abbaan biyyaa kan Finfinnee bulchaa ture baddaa dildilaatirraa kaasee hanga lafoota kaaba Finfinnee jiran hunda kan bulchaa ture abbaa biyyaa Tufaa Muunati. Lammaffaarratti abbaa biyyaa qajeelaa naannoo Finfinnee keessaa naannoo Birbirsa Gooroo yookaan immoo akka ammaatitti Araadaa Goorgis bakka jedhamu kan bulchaa ture qajeelaa daannoo abbaa biyyaa kan Finfinnee bulchaa turedha. Inni lammaffaadha immoo abbaa biyyaa guddataa Araddooti. Innis gandoota baddaa dildilaatirraa kaasanii hanga Addisuu Gabayaa jedhamuu fi naannolee adda addaa bulchee kunillee naannoo amma Rufaa'el jedhamu fa'aa Addisuu Gabayaa bakka jedhamu fa'aa namni bulchaa ture abbaa biyyaa guddataa Araddooti jechuudha. Abbaan biyyaa afraffaan Tiksee Jimaa Araddoota lixa Finfinnee jiran fakkeenyaaf Jamoo, Furii, Daalatti, Ripha Labuutii fi kanneen kana fakkaatan kan bulchaa ture abbaa biyyaa Tiksee Jimaa yookaan abbaa biyyaa Tiksee Jimaa kan jedhamudha jechuudha. Isaan kun abbaan biyyaa kun michuu abbaa biyyaa Tufaa Muunaa kan turanidha jechuudha. Kan itti aanus kunoo kana fakkaatu. Shanaffaan abbaa biyyaa Shabbuu Ejersaa Araddoota akka Boolee Bulbula, Boolee Arraabsatii fi gandoota hanga Haqaaqii ga'an hunda walitti qabee kan bulchaa ture abbaa biyyaa Shabbuu Ejersaatii jechuudha. Jahaffaan gandoota Qaallittii kaasee hanga Jaatotitti jiran immoo kan bulchaa ture abbaa biyyaa Sooraa Loomee nama jedhamudha. Tole kan itti aanu hoo torbaffaan eenyu? Gafarsa kan bulchaa turan ammoo abbaa biyyaa Axalee Jaatanii nama jedhamudha. Maqaan Gafarsa jedhamee beekamu kun Taaxaq bakka amma jedhamee waamamu yoo ta'u maqaan isaa kan ganamaa Gafarsaa jechuudha. Gafarsa kan bulche eenyu jenne Axalee Jaatanii kan jedhamu abbaa biyyaa kan turedha jechuudha. Abbaa biyyaa Galatee Ashaatee immoo gandoota Dabbasoo yookaan Mashaalakaa bakka amma jedhamu kana kaasee hanga Dallootitti kan bulchaa ture dha jechuudha. Inni kun eenyu jenne abbaa biyyaa Galatee Asheetee kan jedhamudha jechuudha. Abbaa biyyaa Duulaa Ara'ee ammoo gandoota Daalattii fi Dhagaa Araaraa kan jedhamu yookaan kan amma 4 kiiloo yookaan Taallaa Qubeeta Mangist kan jedhamu kana guutuu walitti qabee hanga Awwaaretitti kan bulchaa ture abbaa biyyaa Duulaa Ara'ee kan jedhamu kanatu bulchaa ture jechuudha. Eekkaa naannoo Qabbannaa Shoolaa Magganaanyaa hanga Boolee ga'utti kan bulchaa turan immoo abbaa biyyaa Abeebee Tufaa nama jedhamudha. Inni kun kurnaffaadha jechuudha. Warroota abboota biyyaa kan Finfinnee bulchan keessaa abbaa biyyaa Abeebee Tufaa nama kurnaffaa Finfinnee bulchee jechuudha. Naannoo amma himamu kana guutuu bakka tokkotti walitti qabee kan bulche Abeebee Tufaati. Boolee gara kaabaa hanga Aqaaqitti ga'utti kan bulchaa ture immoo abbaa biyyaa Daannoo Daadhii kan jedhamutu bulchee jechuudha. Bulchitoonni Finfinnee waliigalatti 11.